yaa rabbiin waa baasu malee dhukkubni kanoona akkuma itti fufetti jira. Nama hedduu galaafachaa jira, namaas ajjeesaa jira, namaas qabaa jira, baay'achaa jira. Ifeeguudha rabbuma kana meeguu akkuma laaltanii jirtan yoo tana waa akkasitti nama umriin deemtellee manaa kama kanatti akkanatti haala kanaan jirtee akkanaa fuudhitti dhiitaa jechuudha. Jabduudha jechuudha dubbiin. Haalli jiru baay'ee nama sodaachisa. Rabbi namaa eegu hooma ofirraa kadhatanii jechuudha. Yaaddee kiyya nama yeroo hafuura tiittiin nama godha. Namni harganfachuu hin danda'u. Yeroo dheeraa akkana si goonan guyyaa lama sadii si goonan carraan jiraachuudha baay'ee xiqqaadha, nama ajjeesaa jechuudha. So it is very difficult. Rabbummaan nama eegu malee haala sodaachisaa jirra. Rabbi nu haa dirmatu jechuudha. Biyyatti nama iddoo ajjeesu nama baay'ee qabuudhaaf dachii biyya ga'een hin qabu.